dhaabbatee boo'ee waan suura irratti boo'aa jiran jedhamu wayii. Sirna gara biraa ijaarree kanan ittiin mootii ta'ee waggaa 20-30. Guyyaa tokkotti nama 30 ol rashananii qeerraa 6,000, 6,000, 7,000 buqqaasanii gaafa sana irratti suutaan ittuma deemuun torbee darbe keessa ta'ee fi waan kaleessa ta'e irratti xiyyeeffadhuuti yaada keenaaf kenne Obbo Baqqala. Oromiyaa keessa immoo godina isa tokkorraati aanaa kutanii godina isa gara biraatti dhaqanii akka inni walitti bu'u godhu. Itti ba'ee rukutaa ture, ajjeesaa ture. Qabeenya isaanii guyyaa saafaa utuu namni argu loon isaanii oofan. Re'ee isaanii oofanii yeroo isaan fuudhanii deeman makalaaqayaan achi jira. Bakkeewwan garaagaraas Oromiyaa gara daangaatiin duulli jira. Garuu immoo wanni torbee darbe keessa ta'e waan suukanneessaa wayii ta'ee gama biraan immoo hidhaa Abbaay xumurameera jedhameera. Amma eebbifameera. Sun hojii uummata bal'aati. Hojii hundumtuu irratti gumaachee hojjetedha. Keessaa'uu Abiyyi dura gara parsantii 65 hanga 70tti xumuramee bara Abiyyi keessa gara parsantii 30 qofatu hojjetame. Kana keessatti hojiin propagaandaa sila waa'ee faarsee bulaa kaafteetta. Amma suura ka'uudhaaf gara hidha sanatti deemamee Abiyyi achi dhaabbatee boo'ee waan suura irratti boo'aa jiran jedhamu wayii fa'aa argisiisu. Gama tokkoon garuu uummanni gaafa dhumee haati hiyyeessaa dubartiin boossee nama guyyaa tokkotti nama 30 ol rashananii qeerraa 6,000, 6,000, 7,000 buqqaasanii gaafa sana boo'ichi ittiin dhufu waan wal dhiitutu ta'aa jira. Amma bara darbe keessa wanni garaagaraas tatta'eera. Waan bara darbe keessa ta'e kana muraasuma keessumaati waan amma torbee darbe keessa ta'ee fi waan kaleessa ta'e irratti xiyyeeffadhuuti yaada keenaaf kenne Obbo Baqqala. Ayyee galatoomii tarsiimoo mootummaan kun ittiin deemu keessaati aangoo irra turuudhaa fi walitti bu'iinsa uumuudha iddoo hundumaatti. Walitti bu'iinsi kun immoo sababii sirna federaalizimii sabdaneessaa kanaatiin nutti dhufee kanaatiif kun nuun barbaachisu sirna gara biraa ijaarree kanan ittiin mootii ta'ee waggaa 20-30 ittiin jiraadhu tokko sirna biraa akka achi keessaa bahu gochuutu nurra jira jedhanii isaan amma karaa koomishinii biyyoolessaa jedhanii deemaa jiran kunis isuma agarsiisa. Kanaaf walitti bu'iinsi akkuma siin jedhee shiraan uummata kana walitti buusuun aangoorra turuudhaa fi meeshaa isa guddaadha jedhamee sababii yaadameef. Akkuma aangootti dhufeedhaan sirni kun kan inni waan kana jalqabee dura Oromoo fi warra kibbaa kana walitti buusee uummata Gaamoo wajjin walitti buusee ofiisaatii waan meeqa hojjetee balleessee nama meeqa ficcisiiseetu Oromoota akkasiin godhe jedhee rakkoo kana gidduu sanatti uumee Gujii fi Geedoo walitti naqee uummata nagaadhaa wajjin jiraatu, gadaa wal fakkaatuun kan bulu, aadaa wal fakkaatu kan qabu, afaan isaallee iddoo iddootti kan wal fakkaatu uummata nagaadhaan waggaa meeqa bara meeqa wajjin jiraate walitti naqee iddoo biraatis uummata Walaayittaa fi Sidaamaa akkuma barbaadetti walitti naqaa. Somaalee fi Oromoo akkuma barbaadetti walitti buusaa, Amaaraa fi Oromoo silaa wal tumsiisaa oolaa, Tigree fi Amaaraa wal kuchiisaa. Kuni dhaabbataadhumatti duraan wal dhibdee isaanii eega hiikkataniin booda deebisanii bifa haaraatiin yeroo ammaa kan deebi'ee akka inni ka'u gochuun eenyutu kana godhe? Akkuma dheengadda miidiyaa tokko irratti kanuma keessan irratti fakkaata kanan dhagaye dubbiin kun maaliif kana ta'aa yeroon kun maaliif kana ta'aa jedhee namni tokko saba biraa keessa yeroo inni kaasu
kallattii mootummaan kennuu fudhachuudhaaf ammallee qophiidha jedhee pirezidaantiin naannoo Somaalee kan jedhu dhaabii waan kana lammata achuma irratti dhaabii osoo mootummaan jedhee yookaan osoo muummichi ministeeraa soonni jedhee hin dhaabaa jechuudha. Garuu dhaabittiin hin jennee kanaaf itti fufe. Kana jechuun isumata hojjetee isumata hojjechiisee jechuudha. Itti fufiinsaan wal-dhibdeen kun akka inni itti fufu sabi kun akka inni itti walitti bu'u. Oromiyaa keessa immoo godina isa tokkorraati aanaa kutanii godina isa gara biraatti dhaqanii akka inni walitti bu'u godhu. Maqaa jijjiiranii akka inni walitti bu'u godhu. Akka inni waliin amanne godhu. Yeroo hundumaa gidduu isaa rakkoon akka uumamee akka inni turu godhu. Kun hundumtuu tarsiimoodhuma isa guddaa wal-dhibdee uumuudhaan shiraan itti deemamuudha. Isuma jedhudha. Naannoo Wallaggaatti wanti ta'aa ture waggaa 7 kana gaaf tokko seenaan baasuudhaaf jira. Garuu akka kanatti nafu. Wanti biyya sana irratti raawwatame garuu akkuma rabbiif roobee fi aduun bahee fi biyyi sunis immoo reziiliyensii waan qabuuf dandamate yoo naga irraan kan hafe akka karoora akka shira irratti xaxamuutiif otoo ta'e namni tokko iddoo sanatti kan argamu hin turre. Ji'a meeqa banoon irraa citee wanti miidiyaa jedhamu miidiyaa duwwaa otoo hin taane bilbilli irraa citee intarneetiin irraa citee waan hundumtuu geejjibni irraa citee wanti dhaqamuuf irraa citee wanta yeroo sana ta'e amma hunaatti eenyutu baase? Maaltu beeka? Nama meeqa akka maal akka ta'e eenyutu beeka? Isaan hin dubbatan yoo isaan dubbatanis namni dhaga'uu hin jiru. Eenyutu beeka? Gujii keessatti summiidhaan wannoo dhumaa jiru. Sababii qabeenya isaaniitiif jecha, sababii warqee achi jiruutiif jecha. Namni har'a dhalataa jiru nama akkamiiti? Summii biyya lafaarraati har'a biyya kamittillee fayyadamuun dhorkaa ta'e itti fayyadamanii warqee baasuudhaan uummata fixaa jiru. Kan warqee isaa baasanii saaman iyyuu miti nagaa dhoowwatan akka inni hin jiraanne biyya isaa keessa iyyumaan illee akka inni hin jiraanne godhan. Uummati sun kana keessa waggaa amma kana ture. Amma immoo deebisanii isumaayyuu dhalataan naannoo sanii walitti gurmaa'ee albuudanni baasaa ture tokko tokkollee akka jirutti ayyama isaa irraa fudhatanii jeneraalotaaf waraabbootii aangootiif isaaniif hirame harka isaanii duwwaa hafaa jiru. Harka isaanii duwwaa hafuu duwwaa muummiti deebisanii akka diinaatti adamfamaa jiru biyya dhalatan keessatti. Qabeenyi isaanii saamame dhalooti gara fuulduraatti ka'ullee akka inni nagaadhaan hin dhalanne hin jiraanne godhanii kan hundumaa shira amma akka kanaa irratti taphataa jiran. Karaa biraa immoo kan Wallaggaa akkuma sila isinitti dubbadde Wallaggaan karaa meeqa rukutan? Tokkoffaa raayyaan ittisa biyyaa rukutaa ture. Itti bahee rukutaa ture, ajjeesaa ture. Poolisiin Oromiyaa ajjeesaa ture. Milishaan Oromiyaa ajjeesaa ture, ajjeesaa jira har'as. Faannoon ajjeesaa jira. Qubattoota sana keessaa immoo faannoon deebisanii Shimallis fa'aa ijaaran kan mootummaan kun ijaare, kan inni leenjise, kan inni ammallee leenjisaa jiru, kan inni ammallee supply gochaa jiru. Saba sana waggaa meeqa rukutan, waggaa meeqa ajjeesan. Kallattii 5 yookaan 6 rukutu. Kana keessaa kan garaa laafuuf hin jiru. Officially miiliyoonii 100 kennanii Shimallis Fa'aatiin ajjeesisan miti. Kana namni quba hin qabne jiru. Isumatti itti fufee jira. Gidduu kana immoo maal godhan? Lafarraa buqqisuu duwwaayyuu immoo miti. Qabeenya isaanii guyyaa saafaa utuu namni argu loon isaanii oofan. Re'ee isaanii waan isaan qaban hundumaa oofanii yeroo isaan fuudhanii deeman makalaaqayaan achi jira. Raayyaan ittisa biyyaa achuma taa'a.
Simbirri achi keessa darbuu kan hin dandeenye utuu waan biraadha utuu ta'eeti. Utuu makalaagaa raayyaan ittisa biyyaa buufatee utuu iddoo sana jiru akkabittiin namni hammi sun akkabittiin buqqaa. Akkabittiin namni sun buqqaa. Akkabittiin qabeenyi isaa qeensaa barbadaa'ee loonsaa oofamanii guyyaa saafaa oofamanii fudhatamanii deemu. Viidiyoodhaan agarsiisa. Otoo eenyu jiru? Osoo mootummaan Oromiyaas jiru, otoo mootummaan federaalaa jiru, utuu poolisiin Oromiyaa jiru, utuu poolisiin federaalaa jiru, utuu raayyaan ittisa biyyaa achi jiru, kun hundumtuu saba kana irratti raasa. Kana faannootu godhee jechuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Ammatu adiifate qawwee fudhannee annee iddoo tokko taanee sa'a nama tokko oofnee fudhannee gallee utuu nu dabarsa karaar. Akkamittiin ta'a kun? Akkamittiin ta'uu danda'a? Yoo hayyamame malee, yoo mootummaan ajaje malee, yoo mootummaan hayyame malee, yoo mootummaan ispoonsar godhe malee akkamittiin ta'uu danda'a? Badiisi hamma kana akkamittiin saba kanarra gahuu danda'a?